Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Libaanosii fi Israa'el jidduutti guyyoota kudhaniif dhukaasa dhaabbachuu qabaa jechuudhaan labsii dabarsuun dhaga'ame. Bobbaan loltoota Ameerikaa dabalaa dhufuu isaatiin wal dhabdeen akka hammaatu agarsiisaa jechuudhaan xiinxaltoonni yaaddoo qaban ibsan. Balaan tarkaanfii waraanaa lafaa kun yeroo xumuraatiif eebila bara 2026 eebila 22 irraa kaasee kan dhiyaatu ta'uun ibsame bal'inaan dhiyeesse. Ameerikaa fi Israa'el fedhii Iraan mo'achuuf qaban gara awwaalatti fudhataa jechuudhaan qondaalli waraanaa biyya Iraan Meejar Jeneraal Amir Hatamiin akeekkachiisuun dhaga'ame. Ministeerri fayyaa Itoophiyaadhaa daa'imman dhukkuba onnee qabaniif yaali baqaqsanii hodhuu tolaan akka kennamu waliigaltee hospitaalotaa wajjin taasisuun dhaga'ame bal'inaan dhiyeesse. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu. Kanneen dambe isin dhageessifne hanga footootu Lammii Miidiyaati amma bal'ina oduutti aansina. Pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Libaanosii fi Israa'el jidduutti waliigalteen dhukaasa dhaabuu guyyaa 10 turu akka taasifamu guyyaa kana isarraa kaasee labsii dabarsuun dhaga'ame. Pireezidaantichi kana kan beeksise pireezidaantii Libaanos Meeshaan Aawunii fi ministeera dhimma alaa Israa'el Benjaamin Netanyaahuu waliin erga marii taasiseen booda ta'uun ibsamee jira. Tiraamp karaa miidiyaa hawaasummaa isaa Tiraans Sooshaal irratti akka ibsetti hooggantoonni lamaan waliin marii gaarii taasisuu isaanii ibsuudhaan gama lamaaniinuu dhukaasa dhaabuun ragaa guyyoota 10 turu irratti waliigaluu fi waliigalteen tun hojiirra akka oolus ibsatee jira. Itti dabaluudhaan itti aanaan pireezidaantii Ameerikaa J.D. Vance fi ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Maarko Ruubiyoo dabalatee hooggantoonni olaanoon Ameerikaa biyyoota lameen nagaa waaraa fiduuf akka hojjetanis beeksisan. Waliigalteen tun kan mallatteeffame marii Waashingtan DC'tti taasifameen yoggaa ta'u kunis waggoota 30 dabran kana keessatti qondaaltota Libaanos fi Israa'el jidduutti qunnamtiin kallattii yeroo jalqabaaf kan deebi'ee ibsame. Haa ta'uutii malee waliigalteen dhukaasa dhaabu kun qabatamaan hojiirra ooluu isaa irratti ammallee shakkiin jiraachuun ibsame. Miseensi mana marii Hezbollah Hassan Fadala Al-Jaazaadii akka ibsetti qotannoon garee isaanii kan murtaa'u yoo Israa'el gochoota waraanaa gosa addaa hunda irratti raawwachuu dhiiftee fi akkasumallee gareen isaanii waa'ee dhukaasa dhaabuu irratti yeroo gabaabaa kana keessatti ambaasaaddara Iraan Beerutitti argaman irraa odeeffannoo argachuu isaa ibsee jira. Maddi olaanaan Hezbollah kan maqaan isaa hin eeramin tokko Al-Jaziiraadhaaf akka ibsetti waliigalteen kamiyyuu Israa'el daangaa Libaanos keessatti soso'an waraana daangaa hin qabne akka dhaabduu fi akkasumallee waliigalteen tun hanga Israa'el ejjennoo kana hin dhaabnetti kan hin taasifamne ta'uun ibsan. Hanga weerarri Israa'el jirutti biyyi mirga ofii ittisuu akka itti fuftuus ibsanitti jiru. Akka gabaasa eejensii oduu biyyaalessaa Libaanositti weerarri waraana Israa'el torbaanota walitti fufaniif Libaanos keessatti raawwate kanaan lakkoofsi namoota du'anii 2,196 gahuudhaan namoonni 7,185 ammoo madaa'anii jiraachuu ibsee jira. Kunis waliigaltee dhukaasa dhaabuu kun kan eegalamu isa dura namoonni miidhaman kunneen kanneen du'aniifis beenyaan kafalamu akka qabu gaafachuun dhaga'ame. Bobbaan loltoota Ameerikaa dabalaa dhufuu isaatiin waldhabdeen naannawatti uumamee jiru yeroo ammaa tanaa mariidhaan xumuramu deebii akka haaromuu danda'u ibsamee jira. Bobbaan loltoota Ameerikaa dhiyeenya kana godhame kun akka karoora isaatti kan ilaalamu yoo ta'u mariin deemaa jirtu waliigaltee irra gahuu yoo dadhabde kunis dhukaasa dhaabuu torban lamaaf ture eebila 22 irraa kaasee kan itti deebisu ta'uun ibsame. Kanaanis ammoo waliigaltee irra gahuu baannaan eebila 22 torbee waraanaa akka ta'utu ibsame. Mariin tun yoo hin milkooyne humnoonni kunneen hojiiwwan oggura galaanaatii fi lafaa yookaan tarkaanfii waraanaa adda bakkeewwan tarsiimoo ijoo kanaan dura akeekkachiisan keessatti dursi dhukaasni akka eegalamu ibsamee jira. Aangoowwan walitti qabamuun kun akka sharaga tarsiimoo pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp barsaa dhumaa irratti humna daldalaa isaa cimsuuf itti fayyadamaa jiraachuun ibsame. Deebiin biyyoonni naannichaa tarkaanfii kanaaf kennan ariifataa ture. Iraan tarkaanfiin tun abbaa biyyummaa isii balaaf akka saaxilu ibsuudhaan balaaleffachuun ibsame. Israa'el fi michoonni naannoo tokko tokko ammoo deeggarsa isaanii ibsuudhaan tarkaanfiin tun nageenyaaf tasgabbii naannichaa eeguu barbaachisaa ta'uu ibsanii jira. Kanaanis Israa'el fi biyyoonni Iraan irratti dhiibbaa taasisuu fedhan loltoonni Ameerikaa lafoo kun bobbaafamuu kan deeggaran hoggaa ta'u waliigalteen tun milkaa'inaan xumuramuu baannaan ammas Ameerikaa Israa'el fi Iraan jidduutti lolli deebi'ee akka haaromuu fi waliigalteen dhukaasa dhaabuu tun immoo eebila 22 bara 2026 torbaanuma kana keessa kan dhumtu ta'uun ibsamee jira. Ameerikaa fi Israa'el hiriira mo'achuuf qaban gara awwaalatti akka hin finne jechuudhaan qondaalli waraanaa Iraan olaanaan Meejar Jeneraal Amir Hatamiin akeekkachiisuun dhaga'ame.
Iraan yeroo wallabdiin waraanaa biyyoota dhiyaa jidduu jiru sadarkaa olaanaa irra jiru kanatti hooggantoonni waraanaa olaanoon Iraan ibsa ciccimaa kennaa jiraachuun ibsame. Ajajaan olaanaan raayyaa ittisa biyyaa Iraan Bajeer Jeneraal Amiir Hataamiin haleellaa biyya isaanii irratti raawwatamtuuf deebii murteessaa akka kan dhagahachuun dhagahan. Biyya kootiif wareegamuuf qophiidha kajee ibsa Jeneraal Hataamiif kennan miseensonni humna waraanaa Iraan lubbuu isaanii wareeguuf kutatanii akka jiran ibsatee jira. Biyyi guddittii kanaaf uummata isiitiif lubbuu kiyyanii wareega. Kanaaf ammoo wareeguuf qophii jechuudhaan Jeneraaltichi abbaa biyyummaa biyyattii tiisuuf araarama akka hin qabne cimsee dubbate. Akeekkachiisa cimaa Ameerikaa fi Israa'eliif kanneen pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Iraan gara dhagaatti akka bara dhagaatti deebifna jechuudhaan dursa kenneef deebii kenneen Jeneraal Hataamiin ammoo Ameerikaa fi Israa'el fedhii Iraan jilbeeffachiisuu arguuf qaban gara awwaalaatti akka hin fidne jechuudhaan akeekkachiisuun dhaga'ame. Iraan dhiibbaa waraanaa kamiinuu ejjennoo isii akka hin jijjiirree fi waraanni diinaa kamuu lafa Iraan yoo miila kaa'e namni lubbuun hin deebine akka jiru ibsatee jira. Kanaanis lammiileen Iraan miiliyoona 92 ol lolaaf kutannoo qabaachuu kan ibse Jeneraaltichi haalli yeroo ammaatti deemaa jiru ammoo gara dhukaasaatti kan oofu ta'ullee akeekatee jira. Humni waraanaa Ameerikaa qoqqobbii to'annoo Strait of Hormuz irratti kaa'ee cimsuu hordofuudhaan Iraan duula waraanaa Opereeshinii True Promise for jedhamuun moggaafame diroonii fi misaa'eloota dhibbaan lakkaa'aman akka Israa'el irratti xiyyeeffatus ibsanii jiru. Lolli jechootaa fi dhukaasa qawwee Iraan Ameerikaa fi Israa'el gidduutti baname kun naannicha gara haala waraana cimaatti kan oofu ta'uun ibsamee jira. Ministeerri fayyaa Itoophiyaadha daa'imman dhukkuba onnee qabaniif yaalii baqaqsanii hodhuu tolan akka qadamu hospitaalota mootummaa fi dhuunfaa wajjin waliigaltee irra ga'uu ibsite. Ministeerri fayyaa Itoophiyaa daa'imman dhukkuba onnee qaban 195 tola yaalii baqaqsanii hodhuu taasisuudhaaf hospitaalota dhuunfaa fi mootummaa michuutaan waliin waliigaltee mallatteessuun dhaga'ame. Waliigaltee tanaan hospitaalota dhuunfaa fi mootummaa 8 kanneen baqaqsanii hodhuu onnee irratti michuutaan waliin waliigaltuu dhaga'amee jira. Akka waliigaltee tanaatti duula baqaqsanii hodhuu onnee tolaan kan eegalu gaafa Eebila 12 bara 2018 irraa eegalee biyyoota 45 hospitaalota dhuunfaa fi mootummaa keessatti kan kennamu ta'uun ibsame. Ministeerri fayyaa gargaarsa daa'immanii onnee gara onneetti waldaa onnee Itoophiyaa hospitaala qulqulluu Phaawulos fi kolleejjii meedikaala Miileeniyeemii hospitaala ispeeshaalaayizii Leenca Gurraacha hospitaala ispeeshaalaayizii qulqulluu Phexros hospitaala waliigalaa Itoophiyaa Istaanbul giddugala onnee Elwaazaar fi giddugala deeggarsa dhukkubsattoota onnee Itoophiyaa wajjin waliigaltee kana mallatteessuu ibsite. Ministeera fayyaa Itoophiyaa Dr. Maqras Daabaa akka ibsitetti duulli baqaqsanii hodhuu onnee yeroo kana keessatti taasifamu dhiibbaa damicha irratti mul'atu salphisuuf gumaacha olaanaa qabaachuu beeksifte. Dhaabbileen mootummaa fi dhuunfaa yeroo waliin hojjetan jijjiiramni waaraan akka dhufu ibsuun bakka bu'oota hospitaalota dhuunfaa fi mootummaa yaadannoo waliigaltee mallatteessan wajjin galateeffachuu ibsite. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan akka baattu hordofaa turtanii turtii gaarii.